biyya alaatti qaban keessattuu waancaa kilaboota addunyaa irratti waan muraasa kaasnutti. Waancaan kilaboota addunyaa Ameerikaatti geggeeffamaati jira. Egaa dorgommiin kun adeemsa keessa jalqabbiin isaa gaariin turre adeemsa keessa hawwattummaan isaa dabalaa jira jechuun ni dandeenya. Morkiin dirree irratti argaatii jiru daran hawwataa taati kan jiru. Kanaaf waancaan kilaboota addunyaa hawwattummaan isaa dabalaa jira jennee kaasuu dandeenya. Gama biraatiin immoo badhaasni dorgommii kana irratti kennamaatii jiru kilabootaaf irree isaanii akka cimsatan kan gargaaraatii jiru. Taphoota kaleessa taphataman keessaa shaampiyoonii Awurooppaa fi shaampiyooniin Jarman Bayern Munich fi Paris Saint-Germain morkiin taasisan injifannoo PSGtiin goolabamee jira. Tapha kaleessa irratti Paris Saint-Germain dhuguma garee qindaa'aa ta'uusaa taphatti arginee kaasuu dandeenya. Daqiiqaawwan carraawwan argate hundatti fayyadamee goolii galchuu akka danda'u keessattuu bara kana taphattoonni addatti ga'umsaanii ol kaasnee kaasuu dandeenyu Dizardee fi Usmaan Dembeleen goolii injifannoo galchanii jiru. Tapha kanarraa eegallume. Tapha hagammaa waancaa kilaboota addunyaatiin tapha hawwataa reddeebiidhaan kilaboonni gara fuulduraa deemanii goolii galchuu irratti xiyyeeffatan keessaa taphni inni kunis taphoota hedduu keessaa isa tokko itti kaasuu kan dandeessudha. Gama kilaboota lachuu kaaste dabareedhaan kilaboonni lachuu wal injifachuudhaaf goolii galchuudhaaf morkiin taasisan ga'umsi taphattoonni mul'isan taphicha yeroo laallu tapha hawwataadha kan ture. Kanaanis PSG'n 2-0dhaan kan injifatee Désiré fi jijjiiramee kan seene Usmaan Dembelee goolii injifannoo galchaniiru. Dembeleen goolii erga galchee booda goolii kana yaadannoo dhiyeenya kana kan du'aan addunyaa kanarraa boqate Diego Jotaadhaaf kan inni taasifate jijjiiramee seene goolii galcheera. Waancaa kilaboota addunyaa kanaanis jijjiiramumaa akka jiru kan agarsiisudha. Gama PSG'tti taphattoonni lama kaardii diimaadhaan bahaniiru. Gooliin erga galee booda lachanuu kaardii diimaadhaan kan isaan bahanii daqiiqaa 92 irratti daqiiqaan idilee xumuramee daqiiqaa qisaasee keessatti 92 irratti Paachoo akkasumas 96 irratti immoo Lukaa Hernaandeez taphattoonni kunneen lachanuu kaardii diimaadhaan bahaniiru. Taphichaan taateen ture taphataan sarara fuulduraa kan Bayern Munich Jamal Musiala miidhama cimaa isa mudate dirreedhaa baheera. Miidhamni kun yoo xiqqaate baatii 5 hanga 4 qorannoo jalqaba taasifameen agas dirreedhaa akka fagaatu kan dubbatanii baay'ee yaaddeessaadha kan ture. Taphattoonni dirree keessa turan mataa isaanii qabatanii xiqqoo miira keessa galaniiti kan isaan turan. Miidhama taphatichaa yeroo laalan miilli isaa xiqqoo uumamarraa xiqqoo kan naanna'eeti kan ture. Ulfaataadhaa miti kubbaa miilaa keessatti miidhama akkasii yeroo argitu fakkeenyaaf kan Arsenaal Eduardo fa'aa akkasumas Raamsee fa'aa haalli miilli isaanii yeroo cabu argaate kan turre. Miidhamni kan Jamal Musiala taphattoota keessattuu kan taphattoota Bayern Munich yeroo deemanii ilaalan miira keessa galanii mataa isaanii qabatanii kaanillee ba'uudhaaf yeroo mul'atan argaate kan turre. Leenjisaan kilabichaas kan Bayern Munich akkasumas dursaan taphattoota kilabichaa gooleegaan kan Bayern Munich Manuel Neuer fi leenjisaan kilabichaa Vincent Kompany miidhamni isaa xiqqoo ulfaataa akka ta'e kubbaa miilaa keessatti wantoota kanaa irratti taphattoonni garee faallaas tokkoomoo akka garee qabachuu akka hin qabne kan isaan dubbatan keessattuu Donnarumma yeroo inni miidhamee mucaan Jamal Musiyaalaan miidhamee ciisu dirree keessatti gangalatu inni kubbaa qabatee sa'aatii qisaasessaa ture jechuudhaan isa qeeqaate kan turan. Innis boqonnaa irratti miidhama isaa erga kan Jamal Musiyaalaa argee booda xiqqoo miira keessa galee boqonnaa irratti gara kutaa hidhannoo osoo hin taane gara taphataa kanaa deemuudhaan isa kan jajjabeesse. Hundaafuu garuu PSG'n injifateera. Gama lachuunuu kilaboonni lachanuu taphattoonni kilabicha keessa turan reddeebiidhaan gara gooliitti dhiyaatanii yaalaate kan turanii. Taphattoonni kilaboota lachuu kubbaa goolii ta'uu danda'an argatanii kan fashaleessanis ni jiru. Gooliigdonni kilaboota lachuunuu Donnarummaas akkasumas kan Bayern Munich Manuel Neuer ga'umsi mul'isan beesettee kaasuu kan dandeessudha. Manuel Neuer goolii lamaan irratti gale kan keessattuu kan tokkoffaa sana deebisuudhaaf goolii eegaa cimaa soo ta'e sana deebisuu ni danda'a jedhamaati kan ture. Garuu immoo umurii isaa kanaan kubbaa goolii ta'uu danda'an reddeebiidhaan deebisaati kan ture. Tapha hawwataadha. PSG'n haala amma jiruun kan itti malu taanaan
shaampiyoon ta'uudhaaf wanti isa dhaabu hin jiru tarii kan itti aanu Real Madrid waliin morkii cimaatu eeggata. Kaleessa miidhamni Jamaal Musiala mudate ji'a 4 hamma 5tti dirreerraa fageessuu danda'a. Dargaggeessa qaxalee abdii kubbaa miilaa jedhame kanaadha. Keessattuu kubbaa miilaa keessatti wanti guddina kee irratti yookiin immoo bakka silaatiin yaadde ga'uusi dhoorgu miidhama. Ansuu Faatiin yaadanna taphataa akkaan dhufe akka gaarii iddoo gaarii ilmaayyuu Meesii bakka bu'aa jedhame miidhamni isa mudate taphataa kana amma eessa jira taphataan kun Monaco deebi'ee ji'oota yeroo lama miidhame yeroo tokko naannoo baatii 10 dirreerra fagaate yeroo tokko baatii 5 dirreerra fagaate so Jamaal Musiaalaan yeroo inni top irra jiru sadarkaa olaanaa irra jiru kubbaa miilaatiin yeroo inni sadarkaa biraatti ce'uudhaaf jedhutti miidhamni akkanaa gaafa isa mudatu dhuguma carra qabeessaa miti jettee kaasuu dandeessa. Kubbaa miilaa keessatti waan baay'ee si gaddisiisuudha. Kanumaaf taphattoonni hedduunis dirree keessatti akkasitti kan gaddanii taphataan kun umrii isaa olitti taphata jedhama. Teknikaalii baay'ee cimaadha qaamaanis kubbaa kan diriibilitti godhee taphattoota sarartisaa bira darbu umrii isaatti olitti taphataa goolii galchaatee jiru. Garee kana Bayern Munich qabatee taphataa socho'aa deemaa jirudha. So miidhamni kun ji'a 5 jechuun salphaa miti. Isumaayyuu ji'a 5 itti fayyeetu performance yookiin ga'umsa jalqabaa san irratti deebi'aa jettee kaasuun yaaduun ni ulfaata. So miidhamni Jamaal Musiaalaa baay'ee gaddisiisaa fi rifaasisaa ture. Egaa dorgommii kana irratti dhiyeenya kubbaa miilaa addunyaatiif gadda guddaa kan uume duuti Diaago Jootaa fi obboleessaa Andrees Silva egaa beekamaadha. Tapha kanaan dura yaadannoon ni geggeeffama FIFA murteessee jira. Tapha kaleessaa irrattis kanuma kan argineeti jirru. Taphni biraa kan Real Madrid fi Borussia Dortmund daqiiqaa takka keessatti waa'ee tapha kanaa kaasnee yeroon kenna golamaa jira waan ta'eef haa xumurru. Gammeen xumuramee injichaa jira. PSG Real Madrid injifateera. Kilaba kana keessatti ga'umsa gaarii mul'isaa kan jiru erga tapha jalqabaatiin Mbaappeen taphoota 3 jalqabaatiin erga miidhamee booda carraa kan argate Gaarsiyaan kaleessas goolii galcheera taphattaaniin kan Juventus waliin taphataniin goolii inni galcheen Real Madrid injifachuudhaan kanaaf kan ga'e kaleessas goolii galcheera. Amma tarii taphataan kun carraa guddaa kan argatu taanaan ga'umsa qabu sana mul'isaati kan jiru carraa argate sanatti yeroo tokko taphattoonni carraa argatanitti fayyadamuudhaan ga'umsa gaarii yeroo mul'isan argaati kan jiru. Kaleessas taphataan kun ga'umsa gaarii akka qabu kan agarsiisee Mbaappeeffaas goolii galchaniiru Madridis darbeeraa taphataan PSG waliin kan morkatan. Asoof dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo 83 irratti yaadni keessan hedduun nu qaqqabeetii jira. Yaada keessan qilleensa oolchuu dhabuu keenyaaf nuuf kolchaa isiniin jenna yeroon keenya waan xumuramee fi isin mariisuudhaan as istiidiyoodha isin waliin kan turre Diinas Bashir akkasuma Ababaa Lamaayyoo ogummaa teeknikaatiin gammadaa fi mul'ataan hamma xumuraatti nu waliin turanii jiru waan nu hordoftaniif ulfaadhaa isiniin jenna yeroo gaarii qabaadhaa.